Guyyaan har'aa immoo jechuudha guyyaa umaa kan ta'e guyyaa Oktooberii 30 jechuudha. Oktooberii 30 yeroo baay'ee namoonni baay'een akka lakkoofsa Ingiliffaatti 30 miindaa isaa fudhata jechuudha. Kanaaf guyyaan har'aa Oktooberii 30 baatiin 10/2024 oolmaa sharafaa gabaa gurraacha yookiin immoo hawaalaa akkasumas immoo bilaak maarketii kan jedhamu isinii qabadhee dhufeetiin jira. Egaa biyyoota ani isiniif fidee dhufee Ameerikaa doolaar, Kanaadaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar, Dubaay diraam, Saa'udii riyaal, Suudiin kiroon, Ijipshiyaan paawundi, Israa'el shiqel, Indiyaan ruupii, Turkii riilee, akkasumallee Oomaan riyaal, Joordaan diinaar, Bahreen diinaar, kanuma caalaallee biyyoota babbaay'ee Swiss firankii faa paawundi sterlingii warreen kan isinii fidee dhufe Yemen riyaalii, Kaatar riyaalii warreen kan jechuudha. Egaa namoonni biyyoota kan keessa jirtan jechuudha. Keessatti of ilaaltanii akka ergattan jedha namoonni karaa kana carraa qabaatanii fayyadamtanii akkasumallee immoo jechuudha guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaatiin kaleessa moor persentii ol dabalee jira. Har'a immoo moor persentii xiqqoo gadi qaqannaseetiin jira jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kiyyaa nagaa immoo hin daganne nagaan koo lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa. Egaa kanatti aansuun gara sagantaa keenyaatti yeroo darbinu jechuudha. Ameerikaa doolaarraa isinii ka'a. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa ethioblakmarket.comiitiin 140.53 oolee jira. Isa kaleessaarra inni har'aa saantiboota qannasee jira gara naannoo saantima 50 qannasee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa ethioblakmarket.comiitiin 100.88 jechuudha. Guyyaa kaleessaa akkuma beekamu 100 ture. 100 saantiba wayii ture. Qannasee jira innillee inni itti aanu immoo Awustiraaliyaa doolaar jechuudha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa ethioblakmarketiitiin 92.1 oolee jira jechuudha. Akkasumallee inni itti aanu yuuroodha jechuudha. Yuuroon tokko karaa ethioblakmarket.comii 152.2 yookiin zeerootiin oolee jira jechuudha. Akkasumallee inni itti aanu immoo Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko guyyaa har'aa karaa ethioblakmarketiitiin 161.86 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaa 182.46 oolee jira. Akkasumallee inni itti aanu chaayinaa hewaanidha. Chaayinaa hewaan tokko karaa ethioblakmarket.comiin 19.68 oolee jira. Akkasumallee inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko guyyaa har'aa akka ethioblakmarketiitti 4.9 oolee jira. Akkasumallee mootii diinaaraa ta'ee akka sharafa sadarkaa guddaa Itiyoophiyaan itti sharafaa jirutti Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko guyyaa har'aa 458.0tiin oolee jira. Egaa akkuma beekamu kaleessa 459 waan ta'eeti oolee jechuudha. Egaa naannoo birrii tokko qannaseetiin jira jechuudha. Akkasumallee Oomaan riyaaliidha. Oomaan riyaalli tokko guyyaa har'aa jechuudha 364.80 oolee jira. Riyaalota jiran keessaa sadarkaa guddaa irratti kan argamu Oomaan riyaalidha. Diinaara keessaa immoo sadarkaa guddaarra kan jiru Kuweetidha jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa ethioblakmarketiiti yookiin gabaa gurraacha jechuun 197.90 oolee jira. Akkasumallee Bahreen diinaaridha. Bahreen diinaarri tokko karaa ethioblakmarketiitiin 300 fi
33.2 oolee jira jechuudha. Akkasumallee inni itti aanu immoo Dubaay diraamidha jechuudha. Dubaay diraamni tokko guyyaa har'a 38.25 oolee jira. Innis akkuma beektanii saantima xiqqishuu hir'iseetiin jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Saawud Arabiyaa riyaalidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.comiin 37.40 oolee jira. Garuu akka warra siistema warra Saawud Arabiyaa erganitti namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e jechuudha. Maallaqni keessan guddaa ta'e yeroo isiniin jedhu akka fakkeenya 5,000 ol warri qabdan guyyaa har'aa jechuudha 28 jira. Akkuma kaleessaatti jira jechuudha 28 yeroo isiniin jedhu tokkotu 28 otoo hin taane maallaqa qabdan 1,000 ba'iftanii 28 immoo hirtu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo 5,000 qabdan 5,000 baay'isu 1,000 hiruu 28 jettanii kaalkuleet jala galtanii otoo namni tokko sumunii tokko isiniin dagiin argachuu ni dandeessu. Akkasumallee namoonni maallaqni keessan immoo xiqqoo taate jechuudha 28.20 oolee jira yeroo isiniin jedhu isinis yoo 500 qabaatan 500 baay'isu 1,000 hiruu 28.20 jettanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Inni itti aanu immoo Suudiin kiroonidha. Suudiin kiroon tokko guyyaa har'aa 13.10 oolee jira. Akkasumallee Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko 2.98 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqil. Israa'el shiqil tokko guyyaa har'aa 37.36 oolee jira. Inni itti aanu Indiaan ruppiidha. Indiaan ruppiin tokko 1.91 oolee jira. Akkasumallee Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko 0.56 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko 37.49 oolee jira. Akkasumallee warri Beeruut jirtan doolaara Ameerikaatiin maallaqni keessan kan isiniif kennamu jechuudha. Kanaafuu warri Beeruut jirtan 140.53 jechuun herregachuu ni dandeessu jechuudha. Kanatti aansuun namoonni maallaqni keenya yeroo hundumaa nurraa hir'ataa akka ati jettuun nu bira hin ga'u daldaalaan akkasii nuun ergu jettan immoo dursa viidiyoo hojjedheen ture sababa maaliif akkasiin irraa muranii ofii keenya deemnee gabaa gurraacha gashachuu hin dandeenyu hin beeknusi. Namni beekan immoo warri beekan immoo nu harkaa fuudhanii geessanii galchuu. Isaan nu harkaa fuudhan sun immoo bu'aa tokko malee nu harkaa fuudhuu hin danda'ani. Sababa inni irraa citu sababa kanadha jedhee isinii ibseetiin jira jechuudha. Egaa akkasumas immoo namoonni yaada qeeqa qabdan komentii jala kaa'uu dandeessu. Warri viidiyoo ko daawwattan martin keessan laayik gochuu hiriyoota keessaniif immoo sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.